kumaan immoo kumaa jechuun immoo gurree faana immoo asitti dararamaa turan isaan dura. Kumaan immoo ilma daadaa kiyyaatiin wajjumaan guddanne bakka obboleessumadi. Manuma tokkotti guddanne poozishinii fi naannoon bakka akkaataan nuti ittiin jiraannu haaluma tokko. Achiin kanarra kumaadhaan ani kumaan caqacaqa bakka waa'ee koof kumaan caqacaqa kumaan fayyoo naa gaafadhu bakka inni Dubaay naa geessuun jedhaanii fayyoon koo Dubaay na fide. Ani Dubaay dhufee jawwee nama Dubaay bashannanaa jetti. Brother from another mother gaafa waan ta'e mo'attee iddoo ta'e geessu haala qaddiitti sitti hin fakkaatin. Kumaanis jalaan maal jechaa jira? Dubaay jechuun biyyan barandaatti buree. Siigalee gaafa namni tokko waan ta'e milkaa'ee poozishinii gaarii godhee mataa isaa filatee dhagna isaa dhiqatee uffata gaarii uffatu eenyutu isa duuba jiraa fi akkamitti ebeluun as ga'e jedhiitii tilmaamsiin jechuu barbaadin wanti qalliitti argamu hin jiru. Atillee yeroo akkatti Dubaay keessatti biyyaadhaaf abbaa keetii yoo ta'u baates biyya firrii fi firri haadha kee firri abbaa kee biyya kana keessa jirudha. Dubaay amma fakkeenya ijoolleen Dubaay keessa jirtan Madiinaa Zahir caala biyyi fagaatu hin jiru as keessa sa'aatii 5 kootu jawwee namni akkana ani miidhamaan jira turaan jette Oromummaatu na fida malee eenyummaa kee miti kan na fidu. Siigalee kana isiniin jechuun barbaadeen baay'een odeessi har'a odeessi waan na godhee fi kumicha fiqee guyyaan akkamii guyyaan kamii hundi keessan iyyuu na of galchaa dhiifama isiniin jechuun barbaada jalqabaa. Abbaan barbaadan gastii seenuu dandeessu odeessuu barbaadan odeessuu dandeessu kotta warri gastii seenan seensisaanii. Jawwee. Wayyee. Nagaan isiniif haa tokkam jirtu. Amiin isiniifis. Maali seenaan kee garaa nama nyaata dhuga. Maal goota gaa siquun nama. Ayyan dhugaatu kana hunda baattee kan jirtu baay'ee jabaa tokko. Thank you. Dhugaa ittiin booni nama boonsa seenaan nama boonsa. Jesse ani yeroo baay'ee odeessuun barbaadu waa'ee kiyya beektaa azimuun mal jedha. Dhugaa baay'ee gaariidha das nama jedha waan dabarsanii dubbachuun seenaa ofii immoo waan keessa darban dubbachuun baay'ee tokko das nama jedha natti tole garuu. Galatoomi gashtii. Warri seenuu barbaadan seenaa sinan seessa ishii hundi keessan iyyuu. Kumicha gumaan jira moo bahee kumicha. Jiram mannaati. Ati saantee bu'eeraa kana keessa namni bu'eeratti bashannanan nanati immoo bu'eeraa bulteedhani maalidhaa? Ante mannaati biyya amma Dubaay biyya namnamma dhaqeetti bashannanaa jiru kana. Aniif gurreen barandaa bulle. Abshir amma mootoon ani jiru barandaa mitiiti. Ana akkamitti sitti muuree akkamitti si ibsu? Amma ammaa barri nagaadha. Inni darbee jaarraa tokko hin caalu kan jedhu si Dubaay. Na Dubaay bannaati. Gadaa beesti maayikilab. Maayikilab wayinii bannaa. Kun kootoon kuufinan biyyaa bee. Ajabisha. Dhugaa rabbii aantee maani kitaaba asoosama dheeraa dubbiste jalumtaa'een si dhaggeeffachaa ture. Baay'ee namatti tola waan baay'ee irraa baratu. Namni baay'een beeke amma gaafa bakka ammaa jiru ga'u waan keessa darbe baay'ee irraa haasa'uun barbaadu maaliif waan gadi bu'aafaa ta'uu danda'a. Waan nama daalasaa gadi buusu ta'uu danda'a. Ati garuu akkasitti waan chaalenjoota keessa darbite gaafa haasoftu waa irraa barata beeki namni baay'ee waan gaarii sirraa baranne galatoomidha ishii biroo kumaa kiyya obboleessa. Hin fakkaatu beekta gaafa namatti akka biddeen nyaattee waan miidiyaa kana irratti mul'attu namatti fakkaatu. Zaaree gin ani har'a ofii mitiiti kaampaanii 3-4-5 nama qabudha biyya Dubaay kana keessatti garuu namatti fakkaachuu dhiisuu danda'a wanti namni kaleessa darbuun. Anaaf si waxxaash hin deeman dhimmee. Enna waan baay'ee haasofte sabara yeroo olii gadi nu ari'anii sunis immoo kaaste. Yaadatta
Ambootti guyyaa tokko wal arginee hin deebitu Ginciitti jennaan Ginci warra guyyaa tokko iyyee waggaa tokko nama eegsisu. Daraara gabariitti. Daraara gabarii lakkoofsa lama. Sirriitti hin beekaa. Wanti darbine hin jiru biroo. Maal dhiisi dhugaa jechuun namni beektaa gaafa waanuma gaarii bakka uffata uffattee wantoota kokkolfitee taphattee faarfannuma faarfattee nama jalaa zim jettee waanuma zim jettee waanuma hunda okkee jettee fudhattu dabeessuma si se'a beektaa gisee tokko tokko immoo naqaa jechuunis iddoo dhuftee otoodhuma bartees gaariidha jechuudha maafi kunoo kumaan iyyuu kunoo bu'eeraa keessasuma bu'eeraa jechuun lafa nuti itti bashannannee suura kaanii viidiyoo waraabnee gallutti inni immoo maal godhaa achitti bulaa ture luka isaa maaliif jedhan maaliif baradha maaliif bu'eeraa bultaa innaan kumaadhaani kumaan jedhanii kumaan humtinni kun jechaadha asitti Dubaayitti gurree faana yeroo jalqaba dhufan luka isaa wadaroodhaan luka isaa wadarootti meexxii wayii jira meexxii guguddaan biyya kana keessa achi jechaadha bakka bu'eerichaa meexxiitti ofideet wadaroodhaan meexxiitti ofideeti achi bula maaliif luka ofii dandaan akka namni na fudhatee deemneefi jedhan kumaan gurreen natti mergasii ani hin beeku garuu abbumtoo dubbate gaariidha jechuufani. Akkuma irraa dubbadhu kan ta'e ati sin dhoksii waan keessa darbite maali? Maali halte Seenaarri dhumyaa ture Haacaaluu Hundeessaa seenaarlee maal dhoksinaa? Taante maali yeratti araa isheemnu. Sima Caalaa Oko kumako. nuti bar yeroo sanatti beekta guyyaa akkuma carraa jechaan guyyaa keessa bashannanaa oolleti. Galgala sittuma fufsisne beekta ittuma fufsisne namni gaggaleera. Akkuma nama bakka wakiidha baheetti goodaa rafne. Ofirratti hin Iddoo akkaasisnu. bultan qabdani moo maaliif garuu? Inni seenaa isaa dheeraadha yookaasne. Seenaa isaa immoo chaaleessa jawween haasaa ole kana ol haasa'uu nan danda'a garuu yeroo hin qabnu immoo yeroo biraa bal'inaan haasa'uu hin dandeenya. Ayyee nuti immoo wal bira jirra rakkoo maaltu jiratteeti. Muutii irra jirta. Rakkoon qabu isinillee yeroo inni dhugumaan hungaa'uun haasoftu garuu maali bu'eeraa buluun maal akkana gara almamzaarittis bu'uunaan maali maalidha numti bu'eeraa sin bulche gurree faana naanuu gaaffidha. Kuwaasii taphachaa bulle. Atillee numa taphatta garuu gurreen kun gurreen hin jirtu kaa maalaan godhane amma gurreetti ishee godhame. Si atillee Waamamee suma faana bareeda. haa ta'uun hin jiru eessa jira miti hin dhufunni. Garuu baga bultan bu'eeraa si rakkoon qabu. Ammaan akka gaaffii kiyyaatti iddoo isin bultan sana irratti immoo lafa gaafachaa hin jira bar fooqii ijaaruun barbaada. Adaraa suura keenya fuulduraan dhabiinka akka siidatti. Hundee dirqama sin raffiseen fuulduruma irratti taappellaa sin godha. Otoo nuti ciisnu immoo. Isin isin ciistan malee maal gootarree? Bu'eeraa dhatti miti bakkichi bakka sin bultan hin dogongorre miti ani. Warqina ishteen Hin dogoggorre. bu'eeraanuma iddoonumatti ciiste sanatti suuruma kee suura ciisu intini godheen wadaroodhaan meexxiitti dheen hojjedhaan rakkoon qabu. Bakka isa toffala. Haadhallee bee namanna fudhatan jenne. Tasa konkolaataan bishaan keessa bu'eeree tanii. Ay bu'eeraa ijoolleen bu'eeraa kun hin beeku bu'eeraan maalitti akka jiru asoolee dheeraadha akka laga Awaashitti fakkaate maal taate buuta. Ay tasa karaa banaanis jira waan ta'e. Har'a na dhukkuba garuu ani viidiyoo nan hojjedha isa nama dubbachaa ture kana viidiyoo nan hojjedha dhugaa rabbii. Hojjetamuu qabas bannaatu.
Keessatti immoo nama fiqeen diinaa'ul. Yesus. Diinaa'ul bakka nama addaati beektaa? Beektaa diinaa'ul? Hin beekani bakkee warra kaleessa dhufe maattan beekan. Warra diinaa'ul kaleessa Udimeedhuma kaleessa fidagaa maal giddiidhaan nama guddaa goona mure hangafni isaa meeqa jira? Mucaa daa'ima beekte riyaa nama sadaffaa arfaffaa irratti dhala tura. Yeroo na akkam jiru? Jirra. Maali ante nama dheengadda dhufe siin jedhamu? Maala beekuma amma kana ante jedhama akkas. Jechaan ammanuma dubbadoo deene mee jallisaa oolte. Ayi baasabee garuu beeki haasan inni haasaa oole baay'eesaa meebii dura jala turtee laataan hin beeku. Nama baay'ee dhaggeeffataa ture garuu beeki qaldii fakkaachuu danda'a yookiin immoo namni jira mitiire gaafa waa'ee kee haasuftu nama hundaaf walqixa hin galu. Dhugaadha namni jechuun haasota amma haasaaman kana akka qoosattis akka qalliittis fudhachuu danda'a. Ani fi jawween yeroo walitti dhufnus yeroo walitti dhufnes jalqabaa kaasee nan beeka waan inni dabarses beeka atis beekta narra mooyi. Innaa sa'aatii wajjin turre sanattis sa'aatii baardaar akkamitti akka deemes akkamitti akka baardaarii deebi'ee dhufellee yeroo baardaarii dhufus akkamitti akka wajjin dabarsine baay'ee isaa inni haasa'eera. Innaa akkasii galata rabbii wanti darbee hundumtuu darbee inni har'a femasii ta'eera biyya kanatti beekameera bakka nama guddaadha. Ameen nama waaqayyo. Ani femasii otoo hin taane dafqaan bulaadhastiin noo. Ani guyyaan biyya kana keessaa bahuun beeku. Yookaan boru bahuu hin danda'a yookaan iftaan bahuu hin danda'a. Garuu amman biyya kana keessa jiraadhutti waan gaarii hojjechuu yaada malee ani femasii bitisanii. Maala ta'e ulli ka hulluun balaa immoo darajaa kanarra ga'uun beeke rakkina hedduu dabarsite yookiin immoo chaalenjoota jiran baay'ee keessa dabarsite. Batalee kan Taayilaanditti haasa'aa turte kanallee kaa waanan beekuun qabu anis akkuma nama tokkotti nan dhagee seenaadha. Inni kun anaa fi barumsa guddaadha. Kanarra darbanii immoo nama har'aa ta'anii har'a jabaatanii dhaabbatanii akka kanatti waan gaarii ta'e tokko hojjechuun immoo boruu ofiifis abdiidha. Nama kaaniifillee fakkeenya ta'a jechuudha. Nama kiyyaaf barumsa naa ta'a fakkeenya naa ta'a jechuudha. Dhugaan jirtu sanuma. Akkasi ka obboleessi kiyya. Garuu geenye ani wanti si gochuu qabu ganaadha hin jammarreeyyu. Dhugaan siin jedha jechuun jira miti jechee ati amma umuriidhaan sanaa gadi ganaa waan hundumaan sanaa gadi waan ta'eef xiqqoo rukutamuun si barbaachisa immoo jireenya boruu arguudhaaf. Isa maal dubbatta tani rukutameeran jettu garuu ammarra salkee madhaa miilaan deemuun asi qiqseera ammas makiinuu wayinaa ajajaati mee chaarjar marfee deebatti. Ankiyya paarkingii keessa dhaabbata miti manja fikaanii fudhadhu baradhuuti ittiin oofi gaammu maatti godhani. Ani mee yeroo nashii gadi ba'e. Raasalkeemaa jiraata ante kun. Mana kiyyaa yeroon gadi ba'e jechaadha raasalkeemaa jiran lafa isaa tokko maali Saawudii dhumani. Gaafa nashii gadi ba'e.